Yesus waan tureef anis sirbuu eegale. Nagaan araarri jaalalli waaqayyoo waaqa jiraata isiniif haa baay'atu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota YouTube show kan taatan hundi keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jecha. Egaa guyyaa har'aas walitti deebinee jirra viidiyoo haaraa tokkoon. Egaa guyyaa har'aas akkuma guyyoota darbanii seenaa namni tokko ilmi namaa jireenya isaa keessatti waa'is tolchuu waa'is balleessuu ni danda'a. Waan darbeerraa immoo namni kamiyyuu waa guddaa tokko barata jedhee abdii waan hin qabuu fi seenaa obboleessa keenya Tafarii Faarfataa Tafarii Mokonnon waliin ilaalla. Haga xumura sagantaa kanaatti na waliin turaan isinii jira. Namoonni guyyaa jalqabaaf karaa chaanala kanaa dhuftan anaa dhufuun isinii jira. Sabiskiraayib gochuun maatii kanatti dabalamaan isinii jira. Turtii gaarii. Ani maqaan koo Faarfataa Tafarii Mokonnon jedhama. Kanin dhaladhee godina Shawaa Lixaa aanaa Daannotitti. Egaa ani dhaladhees akkuma jireen waggaa 6 kan Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii godhee fudhee akkasuma maatiin keenyas jechuudha. Erga kana amantii kanaatti dhufnee anis amantii kana nan hordofa. Garuu keessa kootti itti citee waa'een amantichaa nagalee cimee hordofaatis hin turre. Egaa anis booddee namoonni yeroo nama barsiisa dhugaa fi kan dhugaas hin taane namoonni waan nama barsiisanii fi Yesuus Kiristoos bara 2000 ni dhufa barkumee jedhanii waan nu barsiisaniif akka naannoo keenya ani argetti namoonni baay'een qabeenya isaanii gurguratanii waan qaban hundumaa gurguranii haga manaa fixanii guyyaa kana akkamitti nu dhiitee nuuf bareeti laftii fi ardiin kun darbuuf jira jedhanii waan qophaa'anii eegneef anis barichi suni bara gooftaan itti dhufuu jedhee halkasan aniyyuu gama kootiin osoo hin rafiniin bulee garuu eegnee umtus hin jiru. Erga inni dhufuu didee jedheen anis immoo erga inni dhufne karaa sirbaattiin galaa jedheen murteeffadhe. Ani ijoollummaa kootii kaasee reediyoo baay'ee dhaggeeffachuu waan hin jaaladhuuf reediyoo gurra kootti qabadhee dhaggeeffadhan ture. Anis yoomanii akkasittiin sirbee sagaleen koo as keessaa uummanni dhaggeeffataa kan jiru hawwii kan koo guddaa ture waan ta'eef akkuma jedhe ani amantiitti cimee hin jiru waan ta'eef osuman kiristaana ta'ee jiruyyuu sirban dhaggeeffadhaa jechuudha. Anis booddee erga inni dhufuu didee jedheen karaa sirbaatti goree sirbuus eegalee. Egaa sirboota kan koo kaasitti jalqabaa kan inni eebbisiise bara 2005dha. Sirba azeemaa tokkichaa maxxansanii hawaasa birattis fudhatama guddaas ni argate. Anis hawwiin kan koo isa san ture waan ta'eef jechuudha. Egaa anis akkasuma sirbicha kan koo itti fufee osoo nan sirbaa jiru booddee anis dhukkubsadhee araada garagaraatiinis qabamee araada san keessaa ba'uunis natti ulfaate baay'ees dhiphachaatiin ture. Halkanis naan bari'uu keessi kan koo hafuurri kan koo boqonnaa na dhabe. Anis caatii araadota garagaraa hedduu keessatti kufee waan hin jiruuf achi keessaa ba'uun baay'ee natti ulfaatee ture. Anis guyyaa gaaf tokko osoon taa'ee TV ilaaluu iyyuu cufaa yeroo inni tajaajilu arge. Anis achi dhaqeen akkan fayyu sammuu kan koo amansiise. Achi dhaqee tananii amantii koottis deebi'aa wanti akkasittiin rakkise kunis narraa ba'aa jedhee abdii guddaan horadheen ture. Anis akkuma naqee seexannillee iyyeen narraa ba'aa jedhee osoo ni yaadne dhukkuba kan koo kana keessaa man bilisa ba'aa jedheen yaade. Garuu achi dhaqnaan seexanni ofii ishiitiif iyyitee nagadhiistee deemte. Anis karaaraan irra deemaa tures akka dogoggora ta'e waan hin bareef isa mul'atee darbuufin sirba osoo hin taane Yesuus isanaaf jedhee dhiiga isaa qaraaniyoo gubbaarratti dhangalaaseef yoonan faarfadhes maal ta'a jedheen. Erga Yesuus Kiristoos sitti amanee itti citee booddee anis isa faarfachuudhaaf waaqa abboota keenya kan kaleessaas turanii har'as na faana jirtaa shakkii sirraan qabu'anii jedhee akka inni na wajjineenis namoota kan wajjineenuu kan isa amanate isa waammate wajjineenuu jiru nutti faarfannaa abdii horu tokkos hojjedhe. Egaa karaa kamtuu irra gaariidha jedhee gaafan dubbadhu karaa bocoon ta'e karaa badaatti akka nama geessuu fi karaa dhiphaan immoo karaa dhugaa akka ta'e
anis har'as borus dhugaan ba'a. Namoota akka kiyyaa araadota keessa fi biyya lafaa sirbaniif osoo karaa gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufanii hedduun natti tola. Wantichan keessa ture beeka waan ta'eef dhugaanis karaanis Yesuus Kiristoos malee akka hin jirre waan naaf galee jiruuf anis waamicha kana yeroo dubbadhu hundumaayyuu nan dabarsa. Anas kaleessa Waaqayyo seenaa san keessaa na baasee achi keessa as deebuun baay'ee ulfaata ture. Garuu Yesuus Kiristoosiif wanti dadhabame jiraare anis isaaf faarfachuus eegalee namoota baay'eedhaaf dhugaa nan ba'a. Karaarra yeroo deemu wangeelas ittan lallabaa haga namni kun maraatadhaa jedhanii namoonni hedduun na shakkuutti gaan lakki anuyyuu hin maraanne. Ayyaanichi gaafa namaaf galee itti amantu siif ifa. Anas kanatu naaf ifeen dhugaa isaatiif karaa irratti ba'ee lallabaa jechuu kooti. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenyaa seenaan obboleessa keenyaa Tafarii Mokonnon kana fakkaata akka baafamatti isiniin jedha. Egaa ani waan nageerraa akka baafsiisaniif qopheessee guyyaa biraa immoo viidiyoo biratti nagootee deemtee turtanii waan dhaggeeffattaniif guddaa guddaa jechaa guyyaa biroo immoo seenaa namoota birootu biratti